namni tu mootii gadi jittimna sagaleen kee achi deebi'aa jira awwalan abbaan feete namni bilisiginnaa jettu haganumatti bilisiginnaa nama goota haganuma bilisiginnaa keessaa nama baafta afaan nama subhanallah nuti diinii kenna ruuyii kiyyaan gama kiyyaan diinii malee hin jiraadhu diinii kiyya irratti hin duru ulamaa'ii malee waliin mari'annee akkanaan ammootiin hin haasamu hin taa'amu hin jira ulamaa'ii waan jedhu caqasaa waan kitaabni jedhu isinitti Rumaatiin miti ishee humaa akka biratti hin fudhatinaa isa salphatti ilaala amma yaada keessanitti fufaa isin. Okay, waa'ee ustaaza irraa dhiisaa waa'ee ustaazaa dhiisaati waa'ee yaada takkaa fi lama dubbadheetiin bakka gabboo acarraa namaaf kanna rabbiin sun wajji haa jiraatu nuti silaa'u kaanuuf dubbatee geennee nu abdannu takkallee hin qabnu rabbuma abdanna rabbiin nu biraa dhaabbatu masgida keenya gisee fi muslima ajjeesuun rabbi musiibaatti haabusu du'aa'itti gooneetuma du'aa'ee godhanneetuma isaaniitillee du'aa'ee gooneetuma rabbiin nu haa gargaaru jiraanna inshallah nuti እስልምና እጁን ሰላም ነው ፍቅር ነው ኢንሻአላህ ደግሞ በድልን እንደምን ገባ ምናቀለ ኢንሻአላህ በዝንላ በቃ ማክ ነገቲ ወርን ከኔ ሃንዬ ዲፋማ ወራ ዘለ ጅርተኒ መጅሊስኒ ጊዜ መይቀደገ ፈዳ መጅሊስኒ ኒቱ ኢፍራ ዱበቴ በርኑቲ ድርመዳ ጃኒ ዱበተኔ ዱጋ ዱበተኔ የቹ ማሊፊ ዋን ከነ ኦሶ ወኒ ሙስሊማ ካን አከደገው ጎዴው መጅሊስ Okay, isaan xaliyaa gizee meeqa barreessanii fi xaliyaa majlisaa deebisuu hin dandeenyeef jechuudha. Tuffatanii jalaa usan jechuudha. Isin galee miti. Saniifuu osoo majlisni gaaffii gaafatu jiru finxaaleeyyiidha jeeti. Uummata majlisaa finxaaleeyyiidha jeeti akkasitti barreessanii jechuudha. Barreeffamni Facebook irra jira, wanni hundi ni jira. Xaliyaa akka barreessanii fi simee jira. Dhaqaa hubadhaa warri koomantii jalatti gaaffii na gaafachaa jirtan jechuudha. Saniifuu amma warri seentan immoo waa'ee ustaaza irraa osoo hin ta'in kan dubbattan waa'ee amantii irraa dubbattanii jechuudha. Saniifuu nama asin jirre irraa dubbachuun bareedaa miti waan ta'eef isin hin galcha. Salaamu alaykum makkee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Okay, duraan dursitee jarranaa kennu keetiif galatoomii siin jedha. Wanti ati irraa dubbataa jirtullee waanuma yeroo kanarratti deemaa jiru waan gaafillee natti ta'e yeroo baay'ee of gaafadhu tokkotu jira. Warroonni yeroo kana ni feemasiidha jedhee asirratti Facebook irratti iyyu daa'ima tana hanqattani ka galgalaa ganama asirraa dubbattu waa'ee amantii kun waa'ee biraati miti waa'ee amantii kennati maaltu callisiisa agartanii miti biyyatti dubartiin akkatti isiin hiriira baatee falmataa jirtu no warri miidiyaa biyya keessa deemi biyya taa'iti biyya falmadhu isinin jedhaan jiru waan qabdaniin sagalee maaliif taatu isin dhoogya waa'ee amantii keessan irraa oso waan biraa ta'e oso gandi kee tuqameeti oso goota ganda keeti namni tokko tuqame ardii tanatu socho'a garuu waa'ee amantii irratti muuziqaa dhaggeeffatu wal arrabsu kanatu jira kanaafiyyuu wanti amanu barbaachisu wanni martin unitarti wanni intarreen jiru ijoollee miidhamanii kalee guyyaa kalee miidhamanii samoona miidhamaa jiran kuna maaliin bira dhaabatu qabna biyya jiraannee yookiin nullee gadi baanee waliin falman waan qabnuun jara kanallee haa gargaaru ijoolleeyyan teenna isaan nuuf jedhaniiti amantaa ofiiti jedhaniiti ka gadi baanii falmatan ka gadi baanii wareegamanii jiran nutoo maal gochuu qabna sagalee ta'aaf hin jiru wanta isaan barbaachisan maaliif hin gargaarree jechuu barbaadee ta'an waa wal arrabsuun ajandaa kamii fidan beektaa makki amma beektaa foluma lama sadii afur qabatan jedhi suura goota wayii gadi garagarta si galee gandi biraa ammoo qaata kaanii bakka goota kenna gadi garagarchitee akkana goote waa'ee kanaatiif siyaasa bilisiqinnaan achitti kennite fudhatanii beektaa waa'ee amantii kana jijjiiruuf ajandaa kanaatiif jiran warri miidiyaayyuu jara caalti warra biyyaa san caalanii nutti as ba'u jiran kanaafiyyuu uummata musliimaa warroonni raffaa jirtanillee irriba keessa dammaqaati waa'ee amantii kenna irraa falmadha wanti amantii kenna nuu caalu addunyaa ta'e irratti takkittiin illee hin jiru waa'ee siyaasa illee itti deebitan dura ka dursu amantii kenna ka rabbiin itti nu gaafatu waa'ee oromummaa miti waa'ee amantii kenna irraa dalagaa kenna irraa kanaafiyyuu tokkummaa kenna qabaannee waa'ee amantaa kennaa haa dubbannu warroota biyya keessatti miidhamaan jiran ammoo waan qabnuun bira haa dhaabannu jechuu barbaadeeti makiyyati waan jedhuun beeku wallaahi billaahi
شاية eenyutti ana roozii itti fufi san booda intala baadiyyaa akkasitti caalaa akkasii waliin deemnaa jechuu itti fufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسنين قال شوري نوران رسولتي هدو قالتهم ونمو دبقى مكيتي أمانتين كي لبو كينا أولي تجالنا كبنجا جتشو أسرت وانجتشو بربادو أني كانت تأيسانيس نما واي أمانتي كان أكن دبنيف تسكبيسو إسن تسكبيسو ديمو فبكن كينينا أمانتين كينا لبو كينا بوري راقا كسونا جتشو قبابا ماتي hanga maskiinni keenya kan diigame bakkatti deebi'ee nu ijaaramutti hanga lubbuun ilmaan islaamaa guyyaa kaleessaan jalqabee kanaan duras ba'aa jirtu hanga gumaan isaanii kafalamutti uummanni islaamaa taakuu takka akka of duuba hin deebine. Amantii keenya irratti du'uun shahiididha. Namni guyyaa kana argatu eenyumaa hin jiru shahiididha. Akka amantii islaamaa keessatti namni masgida rabbiitiif ديني وفيتي فالمتا دوئه شهيدة ربي جنة وفق يجو كناف أمانتي إسلامتيف لبوتين نهين كان إبر رجلو نيالا كارا هالا نمجيسا كان مو هنگا غافا مسكين نكينا بكت ديبوتي فالمتو اتفوف أتس مكي هر أساقلي تاتي بروان بران دوبتين hanga gaafa amantiin islaamaa Itoophiyaa san keessatti kabaja argatutti hanga uummanni islaamaa kabaja argatutti hanga uummanni islaamaa amantii ofiitiin bulutti osoo cunqurfamu osoo dhiibamu osoo arrabsamu daddarbamaa har'a gahe ammas roorroon nurra jirti. Amantiin islaamaa amantii arabaati jedhaa jira. Amantiin islaamaa amantii arabaa osoo hin taane amantii waa hunda caaltu warqiidha. ورقي جالت أمانتين إسلاما ذهب ربي نشلمي الحمد لله سلامة أوكينا أما سمو دو فيس قبي نوتي شامران إسلاما تاريخ دوري كيستي الصحابة كيستي جاي برجودا قمنا تان أمانتي إسلاما رت شاهي قم تجلك أمن دوبرتي أمس بيا أمبس زران رورو نماتي دانجا دمران قال لي شهيدا وقبي تاكوتو كوف دوبان ديبنو كانو جلا دكوبساتان أكميتي أكا يالنو أكميتي أكا غرغارنو هالنو مجيسا سواب قدام قابلتو جولين أوكي مرة إسني في مكانا أوكي إنت لا بعديات تفوفي نما برانقلش هني في يوزايو نما برانقلش اتفوفي ماكي أمانا سرقايا نو اتفوفي ساقلي نوتاون إيسي galatooma carraan ahannu haysanii fi dubbachuuf dubbiin bakka irraa kaamtuun qabdu bakka itti goolamamtuun qabdu walaleessuuf bara. Shariyaa waan jettu beekaa Sheek Roobe shariyaani masgiinni diyyoo diigames ta'a alaalaa itti moo quraaniinis yoo gubate ta'a alaalaa jetti hin jettu barkana nuti hundi ni beena kana akka hin jenne maaliif hundi kun quraana qaraanii jira waan ta'eef ni jetti jedhan. Ni jettu. Ergama bilqisa wanni itti maali maqaan isii bilsigin nama maalidha. Akkasii galatooma carraan akan nu keessanii fi dubbachuudhaaf dubbiin ni ulfaatti. Barreessuuf waraqaan namaan geessu walaleessuuf anoo walaloon beeku. Dubbii yoo xiinxallee ilaallee tokko sadarkaa kanarra kan geenye numaatuuf godhe maaliif yoo jettee if duuba deebinee yoo ilaallee if duuba keenya yoo deebinee ilaallee kan du'e qabrii baasaa haadha namaa qabritti abrabsaa miskiina tuffannee yatiima ija hin taane ilaallee hundi keenya wal xiqqeessaa addaa wal qoodaa gosaan gandaan lafee lafaa wal qoodaa as geenye jechuudha. Wantoota kaleessa goone yoo deebinee ilaallee arrabooyicha keenya Oromootti ni xiqqaate jee yaada. Maaliif kan jettu yoo ta'e wanti nuti goone wanta nuti hojjennee dubbadduudha. Alhamdulillah kan Rabbiin irra dachii nu jalaan mareen kan Rabbiin irra ibidda nutti hin qabsiisin. Kanaaf kuni if yaadadha eessa akka jirtan maalirra akka jirtan if yaadanna nu agarsiise. Karaa kamirra akka jiru ilaalcha kam akkam saba keenyaaf nama keenyaaf amantii addaatiif kan qabnu
ilaalcha keenyaatiitu arraan tana sadarkaa kanaan nu gahe malee takka waan rabbiin nu godhe hin qabu. If yaadadhaadha. Garuu amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf ni wareegama. Waan barbaachisa amantii keenya bira ni dhaabna. Amantii keenya kabachiisuudhaaf waan barbaachisan ni goona. Obboleeyyan keenya if duuba deebi'aa yaadadhaa. Afoonaan illaahi yeroo bar salaatu deemtu tokko udoo guuttattu malee gama rabbiin ni deebita hin deebitu bara. Akkasumatti dilii keenya kan hojjan waan goonisan deebinee toybannee yaa rabbi nu dhiisi jennee if duuba deebi'a. Garuu immoo haala kanaan haadha namaa qabritti arrabsaa yatiima boochisaa dubartira gochan taane raawwachaa maqaan taane waliif moggaasaa haala kanaan fakkiitu yoo deemnu taate wallahi ganaa qiyaamaan addaa ormatti buuteessi. Qiyaamaan addaa ganaa ormatti buuteessi. Saniifuu if duuba haa deebinu haa toybannu tokkummaa keenyaan amantii keenyaan dhaabbannee saba keenya cinaa haa jiraannu isiniin jedha. Baay'ee galatoomii caalaa itti fufii akkasumatti tarreedhaan deemtanii intala baadiyyaa galatoomina isaan galcha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kan kee xiqqoodha garuu caalaa. Eenyu dubbatu jira? Salaamu alaikum. Akkamatti? Eenyu lafa dubbatu addaan isin beekutu hin jiru. Namni maayikii cufaa. Okay, dubbadhu. Caalaan daqiiqaa naa kennisin jedhee daqiiqaa tokkoof nama biraatti dabarsiisin jedhee. Ishi ati. Salaamu alaikum sinjaa. Waalaikum salaam. Galatoomii hedduu takka galatoomii kuni dirqama hunda keenyarra jirudha. Kuni dirqama wanta gochuu qabnudha. Maaliifuu jennaaniin namni tokko dhaabateetiin kan deemu jechuudha. Ulaagaa wahii qabaatu qaba. Nuti jechuudha calqaba irratti jiruu kenna islaama taanee wanti nuti ittiin dhaabanneetiin hin deemnu amantii kenna. Har'a jechuudha mootummaan biyya keessaa warri har'a shari'aa laalaa maaliif akkana godhaa seera hubadhaa yookiin immoo tuyyuu waan isaan nuyi isiniin jedhan eeggadhaa jettanii nu waan tokko nuun jettan jechuudha. Asirratti wanni isin beekuu qabdan mootummaan kun wanni inni gochaatiin hin jiru biyyattii guddisuuf miti yookiin magaalaa ijaaruuf miti yookiin guddina waan biraatiif miti. Tuffii uummata islaamaatiif qabu. Biyya san keessa jechuudha. Magaalaa san keessa mana hoteela meeqatu jira? Manni waan baalagummaatti dalagamu mana meeqatu jira? Odoo wanni meeqa jiru osoo silaa wanni diiguun barbaachisu meeqa jiru har'a dhufeetiniin mana amantii nuti itti kabajannu mana amantii keenya nu jalaa diigu jechuun tuffii uummata islaamaatiif qabani. Kana jechuudha nuti of namni diin ofiitiin qabne hin jiru. Namni diin jaalatu ulamaa. Rabbillee Quraana keessatti innamaa yakhsha Allah namni rabbiin sodaatu akka ulamaa. Namni rabbiin sodaatu ulamaa. Namni mootii gati. Isinitti maa mootii gati na caqasi isinitti maa mootii gati. Abbaan beektu bilisiginnaa maa waan bilisiginnaa kanaan beeku. Ani nama akkasiitii miti. Mootii gati dammitu mootii gati. Dammitu mootii gati. Mootii gati sitti himna. Sagaleen kee achi deebi'aa jira. Awwalan abbaan feete namni bilisiginnaa jettu haganumatti bilisiginnaa nama goota haganuma bilisiginnaa keessaa nama baafta afaan nama subhaanallah. Nuti diinii kenna ruuyii kiyyaan gama kiyyaan diinii malee hin jiraadhu diinii kiyya irratti hin du'u. Islaamummaa ni hin jaaladha. Kan jaaladha hin du'a. Isaaf waggaa meeqa ifaajee kitaaba qariyaa hambaa galee itti ifaaje. Ruuyiin tun abadillee wanni nu barbaannu jannata dhuga. Duunullee wanni ammootiin waggaa dhibballee osoo jiraanne jannata barbaadu. Laakiin nuti ammootiin amantii bilaasha akkanaan islaamummaan nuu kennamtee miti. Amantiin teenna ammoo amantii qaaliwitti waan nu barsiifti. Ulamaa'ii malee waliin mari'annee akkanaan ammootiin haasa'amu hin taa'amu hin jira. Ulamaa'ii waan jedhu caqasaa waan kitaabni jedhu isinitti haasa'a ulamaa'ii. Yaakii gaazexaa dubbisaan jiru gaazexaa isinitti hin dubbisu. Islaamummaa ila caqasisaa. Akkasin nurraa fuudhaa. Nurraa fuudhaa akkasitti ulamaa'ii maal jettee caqasaa. Namni takka muutiin Caqasika. Okay. Akkas ulamaa'ii waan jette caqasi. Yaakii nuti amantiin kenna kan nu barsiiftu majlisni hoogganaa kenna wanni nu achi kaanneef maayin
amiira kenna waan isaan jedhan dhageennaadha. Hoogganoota kenna. Eega hoogganaa kenna taa'eerraa hoogganaan kenna waan isaan nuun jedhan hin caqabu. Akkatti waan isaan godhaan nuun jedhe goonu. Gaafa kana ammootiin isaan illee waan shari'aan godhaa jette godhan malee waan biraa hin godhan. Isaan illee warri majlisaa maahin warra ulamaa'ee wanna fuuldura nu kaayan warra mataa kennan rabbaan amantiitiif quuqamuu dhabaniitii miti giddi isaan godhe. Maaltu giddiitti isaan godhe? Ummanni kun ummata meeshaa qabu. Ummata meeshaa qabnutti har'a ammootiin hin gigiisinee iyyaana yoo jenne ummanni muslimaa tokko nu jala miidhamuun nu gotta. Imimmaan buufnu dhimma dooyna keessa kennan madaaya. Maal goonaree? Gara jiruun islaamummaan tooftaa gara jiruun tooftaa barbaadatan. Hayyee ustaaza, hayyee ulamaa'in akkas jetti dhugaadha majlisa qabna. Akka rabbii gatitti majlisa qabna. Garuu hundi keenyaa'u rabbitti amanna miti. Eegaa rabbitti amanna. Hundi keenyaa'u laali ulamaa'in ilmii nurra haa barattu malee nutilleen hanqa beeknuu qabna. Waa'ee amantii keenyaa ni beekna. Ulamaa osoo hin ta'in ka ulamaa irra beekulleen akkasuma ni jira jechuudha. Garuu wani as biratti isin gaafachuu barbaadu akka wanni jiru amma ulamaa majlisni waraqaa barreessee jira. Kaleessa masgiida sagalee dhageessaa jira. Nutti tirmadhaadha sagalee Allahu Akbar jedhanii dhageessaa jiran. Saniifuu namni akkasumas lafaa ka'ee jeequmsa kaasin jiru. Nutti dhufan malee ittiin dheeyne. Nama nutti dhufee nu jeesu jiru kana akkamitti dheessinee mana jalaa galla nuti. Amantiin teenya dheessaanii jetti. Shari'aan akka jettu qabiisanillee nama si dhufe. Haga mana dhufe rasuulli rabbii nama tokko itti dhufe duniyaa kiyya fudhachuu barbaadaa jennaan hin kenniniif jedhanii. Yoo inni na lole yoo jennaan loli. Yoo na ajjeese yoo jennaan ati jannata keessatti. Yoo anis ajjeese yoo jennaan inni ibidda keessatti yaani nama sitti dhufe atuu shahiideedha gaafsan. Nama masjida keetitti dhufe ammoo ofirraa masjida deebifte shahiidee gaafsan amiira wanna ta'eetu hin jiru. Masjida ammoo naannoo keeti. Masjida deemtee garaa deemtuuf yoo kasi ajjeesan shahiidee. Oddoo masjida keessatti yoo si ajjeesan shahiidee. Masjida keetirraa deebisuuf osoo balaan kaasin ammoo jarri yoo sitti dhufte shahiidee kun dhuga. Kun dhuga dubbii dhuga. Masjida naannoo keetitti namni dhufee sitti tokko shahiidee. Amma caqasika waan asii caqasi badiini nuti hin qabnu badii warri muslimaa kadheen gadda amma kalee ka'eeti binnee keessa jira warra kaan ummanni kalee dheen gadda ammoo kalee ammoo fi masjida nawar keessa du'e sun shahiide rabbi haa araaramuuf shahiide maaliif achi keessatti nagaan masjida deemaa jiran ajjeesan osoo isaan salaataaf deeman ajjeefaman balaa jaratu kaasa jarri eega kaaftee ammootiin ummata kana ofirraa deebisu warri achi dhuga amiiraan eegan warra majlisaa eeguun hin jiru gaafasan ofirraa deebisan hanga danda'anii naa fixamanillee ofirraa deebisan. Qalliin hin jiru amantiidha waan taateef. Garuu lafaa kayaniitiin akkanatti hiriiran baana osoo majlisan dhaga'iin hiriiran baana jechuun gaafsan dogongora maaliif jennaa diini muslimaa widdi. Jarri tun meeshaa qabdi gaafa meeshaa qabatte sitti garagalchiti namni kennan miidhama. Nuti garuu madooyu. Jennee jiraachuu irra maftee garamiin barbaannaree gara tooftaadhaa gara biraatiin ammoo warri majlisaa barbaadataa jira. Waliin haasayaa jiran. Gaafa osoo meeshaa qabaattee ati meeshaa qabaatteen sodaannu. Gaafa san irraa achi baanaa fottooyinaa. Akkan. Ustaaza laal namni hedduun nu dhaggeeffataa jira jechuudha dubbii kana si galee miti. Laali ummanni laal namni osoo majlisa hin dhagahin hiriira bee tokkollee hin jiru tokkoffaa. Ummanni majlisaa bakka humna isaaniitii ol taananii ummanni muslimaa immoo tuffatamuu biyya san keessatti biyya nama sadaffaa taanii ragaxamnee tumamnee dhagaan falaxamaa hin jiraannu ja'aniiti. Lubbuu isaaniiti namni hundi amantii isaatiif lubbuu kana gabbaanii salaataaf deeman. Kana tuqe Allahu Akbar jennee lubbuu teenya kan hinaaf ba'a malee akkanuma lafaa kaaniiti miti deeman. Saniifuu humna isaanii sun walii galle dhugaa iyyadhu suni walii galle dhugaa. Majlisa tuffatee jira mootummaan xaliyaa itti barreesse majlisa jalaa hin dubbanne. Sheekonni barreessaa jiran bar ustaaza nagarree. Arge agammaatu waliida warra majlisaa tuffatanii jiran dhugaa nurra deemanii jiran tuffatan eega nu tuffatan. Ustaaza keenya jaallatama laal maaltu jira. Majlisa tuffatanii miti eega majlisni tuffatamee miti. Majlisni achatti jiru tuffatanii jiru. Muslimni majlisni yoo tuffatame majlisni humna isaatii ol ta'e duuba nuti hundi keenyaa ragaxannee gajjannee baariyaa takkiin immoo
قبرة تاني جرانا injiraan dhugaa tuffatameenii dhugaa nama ammootiin gara keetitti dhufe akka tufirraa deebistu shari'aan amiiraan eeginsiin jette gaafasa. Nama ammoo masjida keetitti dhufe gara keetii masjida ollaa keetitti dhufe akka tufirraa deemtu amiiraan eegin. Nuti maaliree akka tufirraa deebisi jette. Ustaaza nuti dhufan kaleessas ta'u ummanni muslimaa dandeetii malee wal dandeetii miti kan biyya san keessatti jiraate. Kana ni beeynaa ni beeytan jechuudha. Garuu masjida keenya mootummaan maal waan ta'eef waa'ee amantii keesseena yoo danda'e waa'ee poolitikaa akkuma duraanii siyaasaa isaa fi qamatii isaa fi chigginyi isaa haa bocolu malee waa'ee amantii keesseenuu fi abbaan tokko masjida bira qawwee qabatee dhaabbatu hin qabu. Masjidni bikka itti salaataniif du'aa rabbi itti kadhatan malee masjidni bikka itti nama itti ajjeesanii fi bikka boombii itti darbanii miti. Maatii Oroo anaafsi asirratti haasoon falli nu jirru takas falli nu goonu warra majlisaa bira dhaabatu aga dandeettee warra majlisaa bira dhaabatu warri majlisaa mormii kaasaa jiru warri majlisaa ammas dhaabataan jiru warri majlisaa gaafii gaafataa jiru warri majlisaa bira dhaabatu amiira keenna bira dhaabatu waan goonu qabu garuu yoo sitti dhufanii masjida keessatti dhufan yeroo sitti dhufan. Ustaaza wallahi dhageeffadhu isinii bilbilume ani asirraa baay'ee anaati isinii bilbila booda. Maakite salaam alaikum kutaka. Kutaka na wabse kutaka. Ustaaza keenya rakkoo miti walii galla nuti abshir jaa. Ustaaza keenya jaalatama laa maaltu jira seeti. Ummanni muslimaa kaleessa gizee gabba'u majlisa dhaga'uu baatu miti. Salaatuuf gabbaanii salaata san irratti osoo masjidni jiifame sagalee kara naamusaatiin akka nama tokkotti masjida jiifame nu ijaaraa jaan dhakaa hin qabanne waa takka hin qabanne sijaajaa rabbii qofa qabatan ummata kanarratti ummata miskiina kanarratti yoo akkas ummata kana godhan maaltu namatti dhaga'amas biratti ustaaza keenya waa hundaafuu isin sun sirrii bar walii gala. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam.